Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ergaa gabaabduu takkan isiniif qaba. Ergaan tiyas waa'ee Oromoo fi waa'ee Oromummaati fi waa'ee mootummaa Itoophiyaati. Oromoon saba kamiyyuu faana jiraachuu ni danda'a. Oromoon nama hin tuqamnaan haala salphaatti waan wal'isu miti. Oromoon laga namatti hin ceene, laga nutti ceene. Mootummaan Itoophiyaa sababa dhibee koronaatiin wal qabatee labsii yeroo muddamaa kan baase. Labsichi kun nu fayyadamoo nu miidhe. Akkuma beektan gaa Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaa fi hidhaan itti fufaa jira. Mootummaan Itoophiyaa aangoo irra turuuf jecha filannoo uummanni Oromoo bara dheeraa ilmaan isaa itti facaasaa ture bara kana abdiidhaan kan eeggatu achi fageechuudhaaf yaalii taasisaa jira. Mootummaan kun filannoo kana dhuunfaa isaatitti murteessuu hin danda'u. Uummata faana murteeffama malee mootummaan kophaa murteessuu hin danda'u. Qabeenyi mootummaa uummata, qabeenyi uummata lafa, lafti lafee keenya tokko. Warri uummata Oromoodhaaf qabsaa turtan, warri uummata Oromoodhaaf boolla meeqa seenaa turtan, har'a eessa jirtan? Cinaacha tokkoon Oromoo fakkaatanii cinaacha tokkoon bibbifaan hojjechaa turtan. Garaa keessan keessa lapheen keessan isin jidduu jira. Isin waan isin hin jedhu isintu beeka. Kaleessa boolla meeqa seentanii, agamuu bultanii, itti dhoobottanii har'a warruma kaleessa isin reebee boolla isin galche faana hojjechaa jirtan. Kan qabsaa'e, kanan qabsaa'e, kan sirbe, kanan sirbe. Wayin maallaqa ittiin argachuudhaaf, wayin koondominee ittiin argachuudhaaf, wayin konkolaataa ittiin argachuudhaaf miti. Uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuudhaaf. Gabrummaan maal akka ta'e uummata Oromoo barsiisuudhaaf. Uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf. Uummata Oromoo diina jalaa baasuuf malee itti fayyadamuuf miti. Kan gaafa qiliintoo yaadadhu, kan gaafa irreechaa yaadadhu, obbolaawwan keenya boolla takkatti kan nu biraa dhumte. Qabsoora jettanii gadi baatanii. Uummatatti qaanqee qabsiistanii. Boolla takkatti dhumte obbolaawwan keenya nu biraa. Har'a maaf manatti ol dachaatan. Warri ilmaan jalaa dhume sunoo qabsoon galman geenyeef. Wayin ilmaan isaanitti nafne, wayin qabsoon galman geenye karaa irratti hafan. Isaan maal isiniin jedhan? Of yaadadhaa. Waan dhaggeeffataniif galatooma argaantii yaarraaf kanumaa torbee dhufu kan biraatiin walitti deebina.